Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaatiin. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa irratti namticha artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeeseera jedhamee jala sararamee Xilahuun Yaamii irratti manni murtii Xilahuun Yaamii faa irratti murtee adabbii laachuuf beellama biraa qabateetii jira. Silaa beellamni isaanii guyyaa har'a ture garuu har'arraa beellama biraa qabateetii jira. Beellamni kun maaliif qabatame? Xilahuun Yaamii sababa akkamii dhiyeesse? Murtiin du'a abbaan alangaa akkanatti murtaa'u gaafate sunoo akkam ta'eera waan jedhu gama keessan dhiyeessina. Ittuu daballee odeeffannoowwan biraa gurra isin buusna. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenyaa guyyaa irraa qabdee dhufeetti isin ceesifna. Gootichi Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokko dura nama hin beekamneen magaalaa Finfinnee naannoo kondominiyeemii Galaaniitti rasaasaan dhaamee ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Battala artist Haacaaluun Hundeessaa ajjeefametti shakkamtoonni gurguddoon nama lama turan. Tokkoffaa nama yeroo sana artist Haacaaluu Hundeessaa wajjii deemaa ture kan akka hiriyaatitti artist Haacaaluu Hundeessaatti dhiyaatte kan isa wajjin konkolaataa keessa jirti jedhamte Laamroot Kamaali. Laamroot Kamaal dhimmiisi hanga ammaatti manni murtii wayirraan hin geenye. Manni murtii yookaan balleessituudha yookaan yakkamtuudha hin jenneen yookaan bilisallee hin goone dhimmiisi hanga ammaatti lafarra harkifataatii jiran. Namooti hedduun Haacaaluu kan ajjeesse Laamroot Kamaali jechuun dhibbaan dhibbatti jala sararaadheetiin dubbatu. Shakkamaan itti aanu mootu shakkamaa dargaggoo Xilahuun Yaamii jedhamudha. Xilahuun Yaamiin akkaataan inni itti shakkamuu danda'een shugguxii artist Haacaaluu Hundeessaa ittiin ajjeefametu mana isaatitti argame. Xilahuun Yaamiin mootu shugguxiin kun akkamitti mana keetti argame jennaaniin osoma karaa deemu lafaa argadhe jechuudhaan haasawa yeroo darbee keelloo miidiyaa irratti waraabamee ergame keessatti dubbate. Halkan keessaa sa'a 3tti ammallee Xilahuun Yaamii yeroo konkolaataan dhufee konkolaataa Haacaaluu Hundeessaa bira darbee karaa itti cufee konkolaataa adii keessaa namni gabbu'ee konkolaataa artist Haacaaluu Hundeessaa tana hulaa bananii ajjeesan ijatiyyaaniin arge. Garuu namni du'e sun Haacaaluu ta'uu battala sanitti hin barre. Taargan makiinallee akkana jechuudhaan halkan dukkana keessaa sa'a 3 taargaa makiinallee argee taatee makiinan itti wal dura tareetiniin hulaa yookaan karaa Haacaaluutti cufee Haacaaluun dhahamellee argee achirrattuu mootu shugguxiin Haacaaluun ittiin ajjeefame mana isaatti qabamuun wal qabate mootummaa fi manni murtiin ragaan qabatamaa artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuu kan agarsiisu Xilahuun Yaamiti. Tokkoffaa halkan sa'a 3 akkamitti taargaa makiinaa halaala irraa arguu danda'a? Tokko kan lammataa halkan sa'a 3 makiinan hoyta Haacaaluu deemee makiinan biraa dhufee makiinaa Haacaaluu dura darbee yeroo makiinan keessaa gabbu'ee namni Haacaaluu ajjeessu sagalee dhagahee ijaan halaalatti arguu akkamitti baruu danda'e? Kan lammataa karaa makiinan tarti akkamitti arguu danda'e? Sadaffaa irrattuu shugguxiin artist Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame mana Xilahuun Yaamiti akkamitti argame? Wanti jedhu gaafii guddaa kan uume yoo ta'u manni murtiis kanumarra dhaabbachuudhaan ragaaleen hanga ammaa argaman kan gara Xilahuun Yaamii agarsiisan jechuudhaan manni murtii artist Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeese Xilahuun Yaamii ta'uu jala sararee hime. Abbaan alangaa federaalaa mootu namni kun Xilahuun Yaamii kan jedhamu artist Haacaaluu Hundeessaa waan ajjeeseef isallee murtiin du'aa irratti naaf haa fudhatamu jechuudhaan gaafate. Abbaan alangaa federaalaa gaafii abbaa alangaa federaalaa kanaafi murtii waliigalaa irratti mootu manni murtii guyyaa har'aa murtii kennuudhaaf beellama qabateetii ture. Beellamni guyyaa har'aa mootu sababaa dhiyaateef guyyaa biratti darbeetii jira. Sababaan wanti kuni guyyaa biraatti darbeef mootu miidiyaaleen akkas jechuun gabaasan. Manni murtii himatamtoota ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaan murteen balleessummaa irratti muree ture irratti murteen adabbii laachuuf kibxata har'aatti beellamee turus
murtee adabbii illanne dhimmichi qabatee kan jiru manni murtii ol'aanaan federaalaa ramaddii lidataatti dhaddachi yakka farra shororkaa fi dhimmoota heera lammaffaa himatamtoota sadeen Xilahuun Yaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo irratti murtii adabbii laachuuf ture har'atti kan beellame. Haa ta'u malee manni murtichaa murteen adabbii har'atti akka hin qaqqabne himeetii jira. Sababni immoo himatamaan tokkoffaan Xilahuun Yaamii nama maatii bulchuu ta'uusaa akka qabxii adabbii hir'isutti akka qabamuuf kan dura kan iyyate ture. Haa ta'u malee qaamoleen mootummaa bulchiinsaa gandaa walgahiirraa ta'uu isaaniitiin waraqaa kan dhiyeessu akka hin dandeenye gama abukaatoo ittisa isaatiin iyyachuusaa abbaan seeraa dubbataniitii jiru. Kanaafis beellamni biraan akka kennamu abukaatoon ittisaa himatamtoota gaafatan. Manni murtichaa iyyatichaa kan fudhate ta'uu himuun Xilahuun Yaamii waraqaa gandarraa barreessisuu hanga jimaataatti mana murtichaaf akka dhiyeessu ajajeera. Himatamtoota sadeen irratti murteen adabbii laachuufis adoolessa 27 bara 2013tti beellama qabateetii jira. Ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa itti yaadee raawwate kana jedhamee Xilahuun Yaamii du'aan akka adabu abbaan alangaa mana murtii gaafachuus ni yaadatama. Artiist Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokko dura magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan dhahamee ajjeefame. Maatiin artiist Haacaaluu Hundeessaa adeemsa amma jiruun dhugaan Haacaaluu ni ba'a jedhanii akka hin yaadne obboleessi isaanii Siisaay Hundeessaa arma dura miidiyaa BBC'tti himuun ni yaadatama. Ajjecha isaatiin namoonni 4 kan himataman yoo ta'u Xilahuun Yaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo seera adabbii yakkaa keewwata adda addaa jalatti balleessitoota jedhamanii murtii adabbii eeggachaa jiru. Himatamtuun afuraffaan Laamroot Kamaal manni murtii ol'aanaa amma dura bilisaan gadi dhiisullee abbaan alangaa ol iyyannoo gaafatee dhimma ishii mana murtii waliigala federaalaatiin ilaallamaatii jira. Namooti hedduun warri keessaa mootummaa kana mormu, warri mootummaa kana balaaleffatu kan Haacaaluu ajjeese Laamroot Kamaal jechuudhaan jala muranii akka waan ijaan arganiittis dubbatu. Namooti gariin immoo jarri lachuu shakkamtoota jedhu. Egaa taateen jiru kana fakkaata odeeffannoo itti aanutti ceena. Odeeffannoon kenna itti aanu odeeffannoo biyya alaati. Pirezidaantiin Tunuuziyaa yaalii fonqolchaa mootummaan himataman. Pirezidaantiin morkattoota Tunuuziyaa isaan ijoo ta'an keessaa tokko pirezidaantii biyyattii muummicha ministeera aangoorraa kaasuu isaaniif yakka yaalii fonqolcha mootummaan himate. Hiriira uummataa hokkoraatti geeddarame booda ministeerri muummee biyyattii Hichimichichi aangoorraa kan kaasanii fi paarlamaan kan diigan pirezidaantiin Kaayis Saayid tarkaanfiin isaan fudhatan bu'uura heeraa mootummaa kan qabu ta'uu ibsan. Pirezidaantichi ministeera ittisaa fi ministeera haqaas hojiirraa kaasaniiru. Tarkaanfiin kun ergaa lammiileen biyyattii hanqina mootummaa koronaa vaayirasii to'achuu fi dinagdee biyyattii danda'amachiisuu irratti qabu irratti hiriira ba'anii booda fudhatame. Hojiirraa kan kaafaman muummichi ministeeraa Hichimichichi nama muudame kamittuu aangoo dabarsuuf qophii ta'uu himan. Nama muudame kamittuu aangoo dabarsuuf qophii ta'uu himan. Sababa isaaniin okkarri babal'achuu akka hin feenes himan. Qondaalli kun yaada kan kennan erga hawaasni idil addunyaa hedduun gaafii dhiyeessanii booda. Ministeerri dhimma alaa USA Antoonii Bilinkan pirezidaantiin Tunuuziyaa bilbiluun marii siyaasaa qaama hunda hirmaachisee eegalaa jedhanii jiru. UN gama isaaniin wal dhibdeen hunduu karaa marii nagaan furamuu qaba jedhe. Gamtaan Awurooppaa ammoo gareen walitti bu'an lamaanuu seera biyyaa akka kabajanii fi okkara akka dhaaban gaafateetii jira. Raashiyaan liigii Arabaa fi Kaatar irraas dhaamsi wal fakkaataan ergameefiitii jira. Walitti bu'iinsa deeggartoonni fi mormitoonni pirezidaant Saayid gidduutti dilbataa darbee eegalamee wiixata kaleessaa magaalaa guddoo biyyattii Tuunus keessatti itti fufeetti oole. Hiriirri mormii kun gara hokkoraatti kan geeddarame yoo ta'u kanneen hiriira ba'an waajjira muummicha ministeeraa aangoorraa kaafamanii ibiddaan barbadeessaniitii jiru. Sababa hokkaraa kanaan miidiyaan Aljaziiraa magaalaa Tunis keessatti argamurraas balaan dhaqqabeetii jira. Qaamoleen nageenyaa biyya Aljaziiraan meeshaa qabatee hatattamaan akka magaalattii gadi dhiisu kan dirqisiisanii fi mooraa istiidiyoon isaa keessatti argamus marsanii jiraachuu ibse miidiyichi. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Odeessa biraatiin deebinee hanga wal agarutti
turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.